Akkam jirta jiitu? Nagaa kooti. Waan tokko akka tinaa gootuun barbaada. Ifama. Omaasiif gochuu hin danda'u. Maal? Dhuguma maan dhageenye immoo yeroo maal jettu rifadhee akka yaada koo jijjiiruufi. Erga yoomiiti miiratu fi akkanaatiin na taasoo jalqabdeetti. Ifama. Har'aan booda haalonni hundumtu jijjiiramaniiru. Jiitu. Xiqqoo ishee waan wal tuffachaa jiru sitti hin fakkaatu? Kophee waan wal irratti ilaallachaa jiru natti fakkaata. Akka barbaadeetti fudhachuu dandeessa. Inni aanaan nan ilaallatu. Utuu daangaa kee darbuu baattee gaariidha. Ani giiftii dabar. Ani yoomiin giiftii miti sin jedhe. Amma yeroo kuna jalaan gubiiniiti deemi. Deemi? Har'a maal akkati taateen beeku. Ammoo ittisiif dabalu amma qo'achuu waan barbaaduuf narraa deemi. Maallaqa amma kana eessaa fiddeeti? Yeroo ati hanga har'aatti nuuf kennaa turte hin qabdi malee eessaa fidde jedhee namni si gaafatee jira? Jiitu. Isi wanti kun sitti ta'u. Naman taane waliin walitti nan buusin. Atis immoo sirriitti bareechitee beekta. Namni ana waliin walitti bu'ee dhummisaa maal akka isa eeggatu. Faranjoonni money is power jedhu. Humna dura si bira ture amma immoo ana bira jira. Oromoon immoo maal jedha seete? Hantuuti du'a kajeelte funyaana durree funfatti. Har'a sababa maallaqa harcaatu argatteef waan biyya bitte wayii sitti fakkaataan jiru? Waan tokko sitti majiitu. Boodarra gaabbite. Imimmaan miti. Dhiiga yoo boosse. Dhiifamallee yoo na gaafatte akkan dhiifama siifan goone bari. Ishee kana jala murii bari. Yeroo aanaan hantuuta jettu baay'ee aareen ture. Garuu immoo ofii keen akka adurree jettu yeroo yaadadhu nan dhiise. Adurree jechuun kan bakka itti nyaattee itti dheebultu bineensa fakkeessitudha. Maqaa kana akka ofii keetiif moggaasee si yaadachiisuun barbaada. Maal? Akkam akkamatti wal taasisuuftati? Akkanatti fakkaatutti karoora deemuu hin qabdu. Hojis immoo hin qabdu. Kanaafuu ofii kootii osoo hin deeminaaf wayyaa. Nagaatti. Tibba kana immoo hiree waliin yeroo gaarii dabarsu baay'istiitta. Hiree adaree tokko miti hiree. Sallee sirrii kee jette. Maarree. Garuu gammee caalaa hiree waliin yeroo gaarii dabarsuun kun sirriidha jettee yaaddaa? Amma kanatti akkas ta'e natti mul'anne. Firiinis giiftinis hiriyoota daree tokkooti. Maaliif isaa waliin yeroo gaarii dabarsitu? Giiftii yoo ta'e akkuma ati beektu. Namni hundumtuu ishee waliin yeroo dabarsuun barbaadu. Firiin immoo akkuma argaartu mooraa keessan jirtu. Yeroo jirtu immoo ishee waliin yeroo gaarii dabarsitee beektaa? Jirra. Firiin bara obboleessa koo wajjin hariiroo jaalalaa eegalaniiru. Kanas hin jedha bara. Shamarree hariiroo jaalalaa eegalte waliin yeroo gaarii dabarsuun kana sitti ulfaata? Shamarree jaalallee qabdu wajjin dabarsuun akkamitti sitti ulfaachuu dide? Jirra. Hamma qarqara deemtu maaliif wanta dubbachuu barbaadde kallattiidhaan natti hin dubbattu? Hariiroo waliin qabdan isintu wal beeka. Garuu hireen isa waan adda ta'e waliin hin qabnu jetteetti. Egaa dhugaa jiru isheerraa dhageesse ragaa gara biraa maaliif barbaaddare? Ilaa maal seetu guni? Sababaatiif hiree waliin ta'aa jirtaniif gammeen isin shakkaa jira. Mirri gaariin isatti dhaga'amaa hin jiru. Atis immoo kana bareechitee beekta. Sababni isaa immoo siidha. Kanaaf immoo osoo atis waan jiru kana sirreessitee gammee wajjin ilaalcha kaleessa waliin qabda sanitti deebitanii gaariidha jedhee yaada. Maali hiree irraa fagaachuun haga kan sitti ulfaatamoo? Jirra. Hireen baroo geettiidha. Waan kamiyyuu gochuufis ta'e dhiisuuf gargaarsa nama biraan barbaaddu yookiin immoo jaarsummaa adda biraan barbaaddu. Kanaaf wanti jedhee dhugaadha jechuudha. Maal jette?
Jechuun lamaan keessan gidduutti wanta odeeffamu. Jira. Wanti odeeffamu hundumtuu sirrii miti. Jalqaba yeroo mooraa mana barumsaa keenya keessatti si argu nama gaariin si si'een ture. Garuu amma yeroon yaadu dogoggoreera natti fakkaate. Jirraa lakkiin dogoggorre jetta yoo ta'e immoo jaalala yeroo dheeraadhaaf nuuraa namootaa keessa ture kana diigamuu isaa oolchiti eenyummaa kennutti agarsiisi. Maal akkan jedhuun beeku. Garuu ammuma dhuftee irra deddeebitee na gaafattee deemteetti natti fooyya'aa gammadaan deemaa jira. Jechuun koo akkuma lammaffaa dhaladheetti natti dhaga'amaa jira. Amma kana narbeessii salphisiiti ilaali. Hiriyaa daree koo turte bara. Anaaf garuu hiriyummaarras naaf caalta turte. Obboleetti jechuu keeti? Isarras naaf caalta turte. Miti. Jiitu koo garuu maal qaba? Guyyaa tokkollee harka kee akkan qabadhu osoo naaf eeyyamte. Tekstii naaf galee. Deemuun qaba. Deemuufi? Deemuun qaba. Tole, nagaatti. Tasgabbaa'ii tole. Maali jiitu koo? Ooma kanan jedhu Saamsoon dhufee si gaafatee beeka? Maaliif? Jechuun koo Saamsoon qofatu naaf dhiphata jettee akka yaanniif jedheeni namni biraas kan siif yaadu jira. Tole bareeddu koo isattis nan hima. Anarra darbitee isaafis yaadaa jirta miti? Ati garuu garaa akkamii qabdaa maaloo? Kana caalan turu nan ariifadha nagaatti. Tole nagaatti. Maal akkan jedhuun beeku. Garuu ammuma dhuftee irra deddeebitee na gaafattee deemteetti natti fooyya'aa gammadaan deemaa jira. Jechuun koo akkuma lammaffaa dhaladheetti natti dhaga'amaa jira. Sabadhu kaa Dr. Ibba. Kanan jedhiin isin jennee. Natti baratee tubar. Waanuma fedheefu bunni koo akkam laaqanni koo yaada itti kenna. Dhuganii nyaatanii callisuun hin jiru bara. Dhugee fitee yaadatti kennee dheeni. Na jarjarsitu. Inni haa hojjechuudha. Otoo ni mi'aa ta'e akkuma dadhabdee natti himta ture. No. Buna ajaa'ibaati bunni keessa. Laaqanni keessa adda ture. Ogeettii ta'uu kee mirkaneessiteetta. Maal taate? Huma ganama giiftii fiddee yeroo dhuftu sana miira addaa keessa waan hin tureef sirriitti sin galateeffanne. Garuu ammas galatoomisin jechuu koon ala waan biraa waan ittiin siif ibsuun qabu. Ilaali. Kana booda dagadhu waan akkasii kana. Maatii taanee irra bareeroo meeqan sitti maasiin. Ani maal akka sodaadhu beektaa? Galateeffannaan kun akka walirraa nuuf fageessine. Tasuma walirraan fagaan. Olmaan kee sammuu koo ol waan ta'eefidha malee. Ati akkanumaan dhiphatte bara. Akkan argu sitti meen ture bara. Innillee dhugaa keeti. Nama akka keetii baruu kootti baay'ee natti toleera. Carraan qaba natti fakkaata. Namoonni qajeeloon yeroo baay'ee natti dhiyoo jiru. Kabajni kun humna kootii ol waan ta'eef of tuulummaa wayii akkanatti hin finne shakka. Galateeffamuuf immoo yeroo isaan geenye. Kana caalaa moo? Inti qoynafa. Wanta kanarra caaluu maaltu hafa? Dhimmi giiftii hoo? Ani guyyaa tokko illee hin daganne isuma yaadama yoo naatti. Ilaa karoorri keenya inni jalqaba akka yaadnetti nu waan nuun taaneef amma mala biraa yaadeetiin hin jira. Garuu maal jettee akkanan gaafanne?
Gaafuma raawwatamee agarta. Sarpiraayizii biraamoo? Ta'uu isaati. Haa ta'uka. Garuu olmaan kee kun baay'ee narra baay'ateera. Inni batii walumatti qabdee kafalta. Yoon danda'e rakkoon qabu siin kafala. Alaa, waadaa galteetta. Waan naa gochaa jirtu wajjii waliin madaaluu jedheeni malee tasuma natti hin ulfaatu. Amalli ishee xiqqoo naaf fooyya'u malee gatiin keenya irra guddaadha. Ila ishee kana hin irraanfatin. Jecha hin dagatamne dhabu. Desertification rakkoo guddaa yeroodha gara yerootti addunyaa rakkisaa dhufeedha. Keessumaa barastoonni jirraa kee amma bara 1990mootaa keessatti amma duraan turerra miliyoona 6 dabaleera. Garuu jalqaba irratti desertification jechuun maal akka ta'e siif galeera? Tole hin beektu jechuudha. Desertification jechuun lafa sababa ho'aarraa ka'ee goguudhaan babbaqaqu jechuudha. Lafa gammoojjummaan oole jechuudha. Ka'umsa waan kanaaf sababoonni garaagaraa hin ga'u. Kunis jijjiirama qilleensaa, hongee yookiin ciramuu bosonaa fi kan kana fakkaatan akka sababaatti ka'u. Maaliif akkasitti na ilaalta? Gaaffii waan natti ta'eef. Gaaffii maali? Dhuguma garuu garaa kee irraa kan beekumsa argadhuuf na qo'achiisaa jirta jechuun akkan qormaatatti cimee darbuuf. Immoo sababa dirqamaan na qo'achiisisin jedheef dirqamtee na waliin yeroo dabarsuuf na qo'achiisaa jirta. Tokkoffaa si qo'achiisaan jira. Lammaffaa immoo yeroo waliin dabarsaa jirra. Maaliif waan namaa qofaa yaadda? Sammuu kooti bara. Yeroo sana miirratti ittiin na qo'achiisaa turte isaan maa waliin gaafa wal bira qabee ilaalu xiqqoo waan ulfaatudha. Kan qabanne barnootadha. Yeroo sanas ta'u qoosaan turre. Sirrii keedha jedhitti fufi. Kanaaf desertification jechuun natti himteetta bara. Isa natti himteetta jedhi amma kan itti aanutti fufi. Idasitti mira. Gara population with growth kan jedhutti dabarra. Population with growth jechuun Jiraan dhufee natti haasa'ee ture. maal sitti haasa'e? Yoo sammuu yaadu qabaatte gidduu isaanii dhaabai. Sababii keetiin jaalalli namaa diigamaa jira naan jedhe. Sin ajaa'iba! Anis gammee qo'achiisaan ture. Akka waan namni wayii dirqamaan adda kuttira saasa wayii qabeettiin isa qo'achiisaa ture. Maaltu na tuqe? Sitti murteeffamu. Maaliif? Ammatti isaaf wanti sitti dhaga'amaa jiru miira jaalalaa osoo hin taane miira gaddaati. Jaalalliif gaddi immoo wajjin hin deemu. Ati immoo miira kana jaallattee hin finne. Miira jaallattee hin finne immoo barbaaddee hin jijjiirtu. Ta'us garuu gammee waan tokko taanaan gaabbii isaa keessaa ba'uu hin danda'u. Garuu siinan jedha malee jecha jirrannaan jedhetti baay'een gadde. Akkan ofitti qaana'u na godhe. Nama ta'u koo na jibbisiise. Gorsee na filaattee siif hin fayyadu? Inni kam? Miirichi barbaaddee kan fiddee ta'uu dhiisuunsaa. Inni illee sirriidha. Garuu dhugaan sammuun kee keessa jiru isa siif hin ayyamu. Sirrii waan hin taane immoo sirrii miti jedhee siin mormuun dhiisu. Keessumaa namni akka jirraa dhugaadhaaf dhaabbatu argamnaan mana murtiitti nu dhiyeessuuf dudduubatti hin deebi'u. Dhugaadha. Garuu mucaan kun fayyaa jira jedhu. Akkasumatti fakkaata. Garuu akkamittiin yaalii tokko malee. Anuun beeku. Anis na ajaa'ibeera. Yeroo tokko dhukkubi sammuu kun yeroon isaa gaafa gahaa deemu ofii masaan nama dhiisaa deemaa fakkaata. Maal? Dhugaa kooti akka adjustment disorder yookiin brief psychotic disorder jedhutti akkuma dhukkuboota kaanii yeroo booda badaa deema. Amma waa dogoggorteetta. Akkamitti? Tokkoon isaayyuu dhukkuba yoomiif fakkeenya ta'uu hin danda'u. Hundumtiyyuu mukuu yeroo yookaan yeroodhaaf eenyummaa ofii wallaaluudha. Miira yeroo murtaa'eef turudha. Kan yoomii immoo kan hundumarraa iyyuu addadha.
Egaa dhisi kan isaa raajii ta'a. Tole gifti. Taatoo jabduu. Oko, Director Dr. Ibba. Daayirektara ta'uu qaba nuun kellee natti toleera. Hundaafuu amma kan inni barbaadeef taatummaa biraatiif. Dadhabbii mataatoo kana. Ammoo maal akkana jajamuuf? Taatoo amala qabeetti. Tasgabbooftuu. Kan yeroo ajajan tolee jettee ajajamtu. Maal? Yaa. Amala keetiin wal faallaa waan ta'eef xiqqoo akka sarakkisuu danda'ullee yaadeen ture. Garuu akkuma taatu taatee taphachuu qabda. Naaf hin galle. Ala. Mana keessatti amala kanaan dura hin qabne agarsiista. Otoo ishiin hin beekin urjii gargaaruu jalqaba. Yoo isheen si ajajje tolee jettaan. Amala kana taphatta. Doktor, urjii irraa maal akkati barbaaddu hin beeku. Garuu ammatti immoo qarshii naaf kaffaltetti waan kamiyyuu hojjechuudhaaf dudduubatti hin deebi'u. Maal la galche? Garuu politikoo akkamiineen? Nu yaaddeen. Yoonaa kaffalame jettee na yaadachiifte. Taatummaa keessa kanaafuu meeqa gaafatta? Moo gatii mandastiriitiin? Egaa gatiin taatoo maalis haa ta'u akka fiilmii jalqabaa miti. Hammuma maqaan keetii fi beekamtiin kee dabalaa deema. Hiree, namatti hin tolu? Baay'ee gammadeera dhugaa. Jiituun koo dhuftee na wajjin haasoftii taphattee deemti. Waan itti gammaddeef baay'ee natti tola. Tole. Garuu ijjatiidha waan kun waan ta'eef waa'ee lamaan keessanii nama tokkotti iyyuu ni Gammi. Bakka gammadde naan jedhi kaa. Jiituun koo dhuftee na wajjin teessee haasoftii taphattee deemti. Anaaf gadditeeti bara. Namatti hin tolu? Baay'ee gaariidha. Guyyaan gaafa nama tokko sokaaniif immoo dukkanaadha. Baay'ee gammadeera. Meena laal akkam hin jijjiiramne? Jijjiiramtee sitti bareede. Maal argatta? Jiituu kooti kaa. Torban kana dhuftee na wajjin yeroo dabarsitee deemti. Dhugaan sin jedha gammachuun nama macheessaa jira. Baga gammadee buleessa. Tole. Gammachuu kee kana fiixaan siif baasu. Tole. Jira! Yoomi! Kamirtaa? Akkam? Baay'ee gammadeera. Maaltu argame? Jiituu kooti kaa. Jiituun koo torban kana mooraa mana barumsaa keessa hin argitanii miti. Ana bira dhuftee na wajjin taphachaa oolte waan deemtuuf. Kaameettii koo. Akkas taanaan kottu ammas naan madda. Tole. Baga gammadde naan jedhi maali? Baga gammadde dhiiratu. Tole. Wal argina tole. Milkii! Kottu naama. Maal taate? Baga gammadde naan hin jettu? Jiituun koo barre gammachuu yeroo dheeraadhaaf narraa badee ture. Kolfana yeroo dheeraadhaaf narraa badee ture naaf deebisteetiin. Maaliif baga gammadde naan hin jettu? An kanan jedhu si dhukkuba moosi. Sababa isheetti dhukkubsattee sababa isheettan fayye gaafa jettu maraatu. Maal abbaa kee jette?
Baga gammadde buleessa kun. Ani siif gammadeera. Tole milki. Gammachurraa kan kee waan godhu wallaalim. Deemas. Baay'ee gammadeera reefu. Gammachurraa kan kee waan godhu wallaal. Dhugaa baay'een gammade. Maaltu ta'e? Jiitu gooti ka. Jiitu gooti. Dhuftee na wajjin teessee haasoftee taphattee faa deemte. Namatti hin tolu? Baay'een gammade dhugaa. Ani kanan jedhu torban kana namni yoomii xiyyeeffatee ilaalee jira? Anis isinitti nima jedheen irraanfadhe. Yoomii maal ta'e? In argine guutummaa guutuutti fayyuu baatus baay'ee jijjiirama guddaa qaba. Isallee argeera. Yaala argateera jechuun wal'aansa ogeessa sammuutti wal qabatu maal? Homa anayyuu baay'ee kan na ajaa'ibisadha. Homaa tokko illee Humaan arganne akkamitti ta'uu danda'a? hunda keenyatti kan gaaffitee kanumadha. Wanti ta'e immaa jira. Mucaan sadarkaa sanatti miidhamee ture tasa lafumaa ka'ee jijjiirama akka kana agarsiisamu? Amma kan akkatti gammaddu kan si godhe maali? Jiituu gooti ka. Yeroo hunda dhuftee na gaafachaa jirti bara. Dhugaa jetta? Dhugaa kooti. Yeroo jalqaba dhuftu waan deebitee dhuftu natti hin fakkaanne ture. Garuu guyyaan dhufaa yeroo ishiin naaf gadditu laphee ishee irraa akka naaf gaddite naaf gale. Namatti tola. Dabalata immoo akka isheen dhuftee na gaafatte itti naaf himinaan jetteetti. Eenyutti? Sitti kaa? Maaliif? Ati qofti akka naaf gaddaa jirtu akka yaanneefi ka. Dhiphina keessirraa qoddachaa jirti bara. Nama gaddisiiftu? Wanti kun itti yaadamee godhamaa jira jechuudha. Mucaan kun fayyuuf immoo haala kanaan itti fufuu qaba. Maallaan jette? Natti dubbatte? Lakki homaa nama gaddisiistiin jedhe. Baay'ee malee. Wanti naaf hin galle waa'ee jijjiirama yoo miti. Afachuu namni akkamitti yaala tokko soon argatiin fayyuu danda'a. Maraatummaan baruu taalloo miti. Baay'ee malee. Anaanis baay'ee na ajaa'ibee bara. Gammachuun isaa guyyaadhaa gara guyyaatti itti dabalamaa jira. Yoomiin bara hundumaan keenyaaf iyyuu ifa ture. Baay'ee malee. Hunda keenyaaf nama dhiyoo ture. Daamaa? Egaa kabajamtoota keenya dorgommiin daamaa dhaadannoo hiriyummaa jedhuun qopheessaa turre jechuun hiriyoota lamaan gidduutti gammee fi milkii gidduutti kan taasifamaa ture sadarkaa isa xumuraarra ga'eera hundi keessanii waamilee kennaaf waamilee. Ati moo yoomi maal kan qopheessine jette kanan qopheessin jettu? Ani qopheesse jechuun isin qopheessitanii jechuudha. Maal jechuudha? Kanaaf gammee fi milkiin xiyyeeffannoo godha qophaa'a. Ofuma akkasumatti asitti nu dadhabsiiftu. Maal qaba badhaasichatu naaf laattani? Yeroo keenya sitti hin gubnu turre. Kun qormaata miti bara. Akkasumaan qo'attee waan deebisuu dandeessu miti. Mee warri gammee deeggartan? Milkii jabaadhu qofaa keentaatu waan deeggaraa keeti. Baay'ee gaariidha egaa dorgommichi sadarkaa xumuraa asirra ga'eera jalqabuu fi qophaa'a jalqaba. Gammee isa sana kenniif lama nyaadhu. Yeroo akkas jettu waa mo'amtee baatiin fakkaattu. Milkiidhaan mo'amtee kan baatee irratti akkaataa inni itti mo'atu immoo gorsitaani. Jiitu ati maaliif akka milkii deeggartu beekna. Kanaaf callisi. Maaliif? Ati immoo gammee waan Saamsooniin injifatee fika. Eeyyee akkasidha gammee koo jedhi jabaadhu. Eeyyee gammee jabaadhu. Wal dorgommiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Gammee waan dursaa jiru fakkaata. Eenyu akka moogaa waan ilaalu ta'a. Walumaan ilaalla. Gammee isa sana nyaadhu jalqaba. Sana booda fitta. Injifatte jechuudha. Milkii jabaadhu.
itti yaadaa xabadhu isaaniin dhagayin. Gammee maal taate isa sana mootii isaa nyaatte tabar. Kottuu nyaadhuuf. Dhiisi malee milki akkasiin haariin kun tapha dabar. Maaltu na aarsi? Ana toora? Situ na injifata? Yeroon shaakala irra ture iyyuu namni amma kee taphatu na injifata. Egaa daawwattoota keenya dorgomtoonni keenya marsaa 5f tapha kana taasisaa turani. Kana jechuun yeroo 5f tapha kana taasisaa turani jechuudha. Eenyu akkamuu immoo walumaan kan laallu ta'a. Wanta neegamneetti ta'aa jira. Amma bakka itti deemuun qabu. Dhumeera bar. Egaa akkuma laallu gammeen dorgommicha dursaa turus milkiin duubaa dhufee mo'uu danda'eera. Baay'ee nama ajaa'iba. Onnee koo fidamaa keessaa kamtu caala? Onnee koo injifattee tabar. Kanaafuu tapha daamaa mo'ame jettee hin dhiphati. Dhugaa miilii namaa tuqa. Kanaaf tolchan jirtaniiru. Ifama si daganne miti tabarra jaalalatti caala jenneeti bara. Jara nama maal taatani? Wal dorgommii jaalalaa miti kan hin qopheesse. Wal dorgommii daamaati. Hojii kooti jedhee walitti qabee sagantaa qopheessa ture. Tokkummaa keenya cimsuuf baay'ee dhama. Maarree nama akkasii ture. Yeroo namni walirraa fagaatu ittiin tolu. Kanan jedhu. Maaliif maqaa yoomti wal dorgommii tokkoon qopheessinu? Dhugaa kooti bar. Osoo isa ta'e agaa irratti callisee nu ilaala ture ni ilaalu. Kanaaf nutis maqaa isaatiin akka walitti dhiyaannuuf wal dorgommii tokko qopheessuu qabna. Akkuma ilaalaa jirtu nu gidduutti gargar fagaachuun kun kan dhufe wanta akkasitti walitti nu dhiyeessu waan dhabamaniif. Dhiisi wanti kun hin ta'u. Gammeen amani waan kana gochuu dandeenya. Mee maal gochuu dandeenya? Maal gochuu akka dandeenyu hin beeku. Garuu fakkeenyaaf tapha puulii faa ta'uu danda'a. Puulii? Eeyyee. Inumaatti tapha puuliitti qaxalee waan taateef carraa kanaan gaarii nuuf ta'a. Maqaa yoomitiin tapha puulii qopheessina. Maaloo gammee tolee naaf jedhe. Dhiisi wanti kun nutti haafu. Egaa akkuma beektu miira gaarii irra hin jiru. Kanaafuu qophii akkasii qopheessuu hin danda'u. Maaloo gammee tolee jedhe. Hin ta'uun siin jedhe bara. Maaliif nama dhageessu? Dhiisi. Ani itti gaafatamummaa isaa fudhee nan qopheessa. Mirga keeti. Yoomii waliin akka yeroo gaarii dabarsaa jirru sitti hin beeku. Natti miira. Amma hojii gaarii hojjechaa jirta. Waan kana garuu eenyuuf jedhee akkan godhu sirriitti bareechitee beekta. Anaaf jetteeti? Eeyyeen. Garuu amma yoomii miira gaarii irra jira. Akkasitti jijjiiramee arguun sin gammachiisne? Dhugaa dubbachuuf baay'ee na gammachiiseera. Sirumaayyuu eenyuyyuu caala anaan na gammachiise. Maal? Eenyuyyuu caalmaa nan gammadi? No. Akkaatii addu kana miti. Waa'ee miiraa maal miti. Maaliif hidharre? Tokkoffaa nama miti. Kan biraa immoo yoomii isa har'aa caala yoomii isa kaleessaa waan an arguu barbaaduuf. Lammaffaa immoo eenyuyyuu caala ofii kootiif jedheen. Ofii koof jedheen gaafa jettu. Bakka hundumattiyyuu yoomiin sababa jiituun maraate. Sababa ishiitiin barumsa isaas dhabee ofii isaas dhabee jedhanii waan haasa'aniif. Isheen nama akkamiiti? Miira isaatiif illee xiqqoo yaaddu maal jedhee akka maqaa koon kaane obbaafachuun barbaade. Kanaaf maqaan koo bakka hundatti namni buna ittiin dhugee bara. Amma ejjennoon kee gaariidha. Guutummaa guutuutti fayyuudhaaf yeroo xiqqoo qofaatu saafa jedhee yaada. Gaafa fayyee immoo jiitu koonarraan fagaatiin jedhee akkanatti hin gorrore malee. Maal jettee wantatti bararoonan? Waan hundaafuu siif jedheen kana gochaa jiru. Jecha kee eeguuf jedheen. Nan beeka. Guutummaa guutuutti hanga inni fayyuutti akkasumatti itti fufuu qabda. Anis bar hanga isa tiriitii gochaa deemtuun anis tiriitii si godha. Akkuma waadaa siif galetti immoo kunoo amma tasgabbaa'een si taasisaa jira. Kanuma siif tiriit nama gochuun kanuma. Yeroo tokkoon akka maal siif godhu barbaadde. Ana nama lanattee ta'eeti malee jaalladhee miti bara.
Miira ariitii fi miira nama reeburra yeroo dheeraadhaan waan hin jiraadheef battala kanatti keessaa ba'uu hin danda'u. Akka kanatti tasgabbaa'ee sitti haasa'uun koo immoo waan ansi hubadhe natti fakkaatee ture. Moo akka duriitti akkanatti sitti haasa'uu barbaadde? Lakki maaloo. Ani nan koosee bara. Maalin? Edaa garaa keerraa kanatti kolfuu dandeessaa? Kolfi kee immoo akkam bareedaa maaloo. Wantatti bararoonaan akkasitti xiyyeeffattee nan ilaalin malee. Reefu Saamsoon inni sirrii dhufe. Jekin bananne moo shira giiftiitti jettee taa'aa jirti. Dhugaa tokko sitti immoo uumaa waan ati jettu amanuun barbaada. Garuu immoo keessi koo isa yeroo kaan irra baay'ee sodaataa jira. Waan tokko si gaafadhu. Maalidha? Namichi tokko dhukkubsatee du'uudhaaf ji'a tokko qofatu si hafaa jedhama. Isa booda mana yaalaa deema. Ogeessi fayyaas akkas jedhaan. Du'uudhaaf ji'a tokko qofatu si hafaa jedhama. Kun mora moo dhugaadha jettee yaadda? Anuun beeku. Garuu immoo lammaan isaanitti fakkaata. Jechuun koo dhukkubsataan sun duuf waan ta'eef isaafis ta'e maatii isaaf moora guddaadha. Garuu immoo ragaa qabatamaadhaan gaafa laallu dhugaadha. Sirrii jette. Anis hiriidhaaf gumii gidduu hariiroo kan biraan jira jechuun koo moora miti. Garuu immoo wantichi akkuma dubbii ogeessichaa moora sanarra ni caalaa jechuudha. Kana caalaa hin dandeenye maaloo na dhiisi gifti. Tole gamni. Jabaadha. Tasgabbaa'ee tole. Gifti. Humna kootii ol waan ta'eef waatuu sin gaafatiin bira darbuu hin danda'u. Na gaafadhu. Rakkoo maalii qaba? Isayyuu si obboleettii kootiif moo? Adaraa waaqaati. Amalli kee torbee kana keessaa maaliin? Maaltu argame? Giftii ani yaadees argees hin beeknatti taa'aa jirta bara. Dhugaa? Ammuma kana moo? Baay'ee jijjiiramte. Amalli kees waan addaati. Waan tokkootu na jajamin dhimmamuu eegalte. Miti? Garuu eeyyeen dhugaa keeti. Anaanis natti beekameera. Giftii. Kanaaf jijjiiramni kun eessaa dhufeera? Urjii. Anoon beeku. Tarii nama gaarii ta'uun barbaade natti fakkaata. Of ilaaluun barbaade. Tarii obboleettii koo rakkisaan jira laata jedhee ta'e yaade. Sana booda tasgabbaa'ee of ilaaluu laata jedhee ta murteesse. Akkuma argite moo waan naaf milkaa'e natti fakkaata. Dhugaa dubbachuudhaaf jijjiiramuu koo ati erga argitee dhugaatti jijjiirameera jechuudha. Sirriitti malee baay'ee natti tole bara.
Amma sitti mun walitti gammachuu koo to'achuu dadhabaan jira. Obboleettii koo yeroo ijoollummaa sana waan an argadhe natti fakkaata. Bakka gammadde obboleettii koo. Kana booda kana caalaa akkati gammadduun godha. Gifti maaliif akkasin goona? Boru maaliif sin affeeru? Sababan baay'ee gammadeef baanee miira obbolummaa maaliif hin dabarsinu? Akkasumas immoo kilaasiin hin jiru. Maal guyyaa biraatti naaf jijjiiru urjii koo. Dhiifama guddaa waliin garuu. Boru Dr. Eebbaa dursee waan hin beellameef isa waliin wal arguun qaba. Idaa kun hundumtuu hojii isaati. Maal jettee natti dubbatte? Lakki homaayyuu hin jenne. Hin danda'amaan jedhe. Guyyaa biraa gochuu dandeenya. Natti tola. Yeroon jalqaba sitti dhiyaadhe ni yaadatta? Si sobeen sitti dhiyaadhe. Hanqina koo kan ta'e karaa qaawwa barnoota koon sobee sitti dhiyaadhe. Sababa qo'annaatiin walitti dhiyaanne. Ati qixa nama kamiina taasisuuf gaafa dhamaatu ani immoo dhiirri kamuu akkasitti hin dhiyaanneef hin carraaqaa ture. Mucaan kana fakkaattu kun dhugaa kana gaafa barte ofitti nan buttu namummaa koo ciicatti jedhee yaadaa ture. Ati garuu dhiifamaan bira naaf darbite. Egaa ani immoo muddama koorraa kan ka'e waan hin taaneen si shakke. Sin gaddisiise. Kuni gatii dhabummaa koo mitiire? Waan ati hin goonetti gooteetta jedheen si xiqqeesse. Dhugaan isaa yeroo naaf galetti kun isa dhumaa keenyadha. Daangaa isa dhumaa hireen naaf dhiisuu hin dandeenye irra geera jedhee yaadee ture. Ati garuu kanas naaf dhiistee carraa sadaffaa naaf kennite. Ana nama balleessaan isaa hisan nuffisiisneef dhiifama naaf gochuuf duubatti hin deebine. Daangaa hamma kana darbitee ammas carraa biraa yoo naaf laattu waan tokkotu naaf gale. Tasumaa si dhabuu akkan hin dandeenye. Balleessaa koo amma kanaa kan naaf dhiiste ani dogoggora biraa keessa hin galu. Isheenis nama biraa hin barbaaddu jedheen hubadhe. Garuu har'a wanti hundumtuu jijjiirameera. Mucaan balleessaa koo yeroo hundumaa dhiifama naaf gootu yakka koo malee karaa narraa jijjiirratte. Sin ajaa'ibu yeroon si miidhee si dhabuu qabutti sin dhabne. Yeroon dogoggora koo baree of sirreessee si waliin hin malee eegaletti harka koo keessaa baate. Ililli horgoftuu mannaaf kalaqee yoom fudhachuuf jedhu. Tarii yeroo xalayaa kana dubbistu ansi bira jiraachuu dhiisuu hin danda'a. Garuu ilma namaatiif adabbiin guddaa maal akka ta'e beekta? Jaallatee dhabuu otoo hin taane sababa jaalala sanatti dhabee wallaaluu isaati. Akkas waan hin godhee filaata jedhee sababa nufiif kennutu jiraate baay'ee natti tola ture. Garuu immoo hin jiru. Walumaa galatti wanti hamaan kamiyyuu akkasiin mudatu waan hin barbaanneef waan gaarii siif hawwaa jira. Jaalalleewwan yeroo adda ba'an waan akkas waliin jedhaniif miti kanan akkasiin jedhu. Dhugumatti onni koorraan siin jedha. Homaa tokko akkati taatu hin barbaadu. Baay'een si jaalladha. Onni isaarraa kan si jaallatu gammeerra. Barsiiftee yaada isheetiin kuultee na qajeelchuuf dhuftee garuun koo ishee fubamtee na jalaa isheen kuuftee. Qormaata barsiisaa utubdee na dabarsuuf dhuftee. Qormaata jireenyaa na hubdee ofinaatti taatee. Baradhee tunkuu fi ogummaa ishee danuu. Maal barbaadde dhufte?
Si barbaadeen. Maaliif na barbaadda? Hin dhaga'amu? Maaliif na barbaaddan siin jedhe bara? Hin dhaga'ama. Kanan dhufeef jechuun koo kanan si barbaadeef kaleessa lakkiidhaan gadda miiran taaniitiin si taasiseen ture miti. Kanaaf dhiifama si gaafachuun dhufe. Dhiifama. bara tokko jedhan abbaa manaa hin kofalletu jira cin haadha manaa fuudhee haati manaa waggaa dheeraaf faana jiraattee ilkaan isaa toon argin turte achumaan maal jettii waan gootu wallaallaan harmeeshiitiin mari'attee gaafa jettu harmeeshii maal gootaa jenna waan hin godhon dhabee jennaan amtuuta luugamiitiif hunduratti gadhiisii jetteen. Hello. Hello. Manni barnootaa keessa mana barumsaa akkamiiti? Yeroo barataan ashishii baatee seenuu akkamitti calliftanii laatu? Maal? Mana barnootaa ashishii baatanii seenanitti kan nuti ijoollee keenya amannee erginu. Ashishii maali? Waan kana dhugaa jettu moo? Isa yeroo sakattaatan bira geessanii bartu. Amma waan kana sakattaatanii hatattamaan barataa kanarratti adabbiin fudhatan taanaan dhimma kana miidiyaa fi gaazexaaf kenneen akka isaan gabaasan taasisa. Salphoowwan nana. Odeeffannoon nu ga'e waan dhaga'uudhaaf gurra namaatti ulfaatu. Keessumaa barattoonni nuti harka keenya irratti isin guddisne kana godhan jechuun waan ulfaata. Barataan maqaa mana barnootaa balleessu isin gidduu jira. Akkamitti barataan ashishii baatee mana barnootaa dhufa? Nalisaa! Akka waggaa tokko isin adabsiisuun beektanii? Kun maal jechuudha? Daree hundumaa sakkattaanii uumaan argan. Kan nu hafe daree kanadha. Akka odeeffannoon nu ga'etti barataan ashishii baatee daree kanatti argame isaaf wayyoo. Abbaa barbaade haa ta'u. Tasumaa dhiifamni hin godhamuuf. Amma dabareedhaan hundi keessan korojoo keessan fiddanii sakattaasiftu. Warreen sakattaasiftan toora kanaan dhaabbattu. Warreen sakattaasifne immoo kallattii kanaan tooraan dhuftanii sakattaasiftu jechuudha. Amma daddafaa. Sochii tokko akka hin goone isin argaa jirra.
ilmaan akka keetii akka ciiggaasisaa akkasii keessatti akka hirmaanne sirriitti beeka. Garuu immoo hundumti isaanii sakatta'amaniiru waan ta'eef si sakatta'uun dirqama nutti ta'a. Kanaaf korojoo keenya.